abdii isaa jechuudhaan warroonni subscribe hin godhatin subscribe godha. Warroonni maatii taatan ammoo hanga dhumaana hordofuun viidiyoo kana like gochuu dandeessanii jechuudha. Tedemtu obaisi nagudarte walbara denga fade makashi hafte kabdu umambada famte wajuftishi ali makan wallo fayam tedemtu obaisi nagudarte walbara denga fade makashi hafte kabdu umambada famte wajuftishi ali dalisi أدرى ستايل لكون ستايل ساتي قلت تور نرى قلت تور أدرى ولو دار أكن أجتو نا أجتو ما لكني قلت سنوات تبجرتا حكي سافر ولو دار ولو أكاتا تسير بناك مشاكناتي بيتا سنين فحالة غارين سربي كنت سربا ميرا baay'ee irraa gammadeera gurbichi mana kanaafuu viidiyoo kanarratti baay'ee kan namatti toludha. Haalli inni ittiin itti irraa gammade jechuudha. Sirba kanarraa haalli inni itti gammade baay'ee gaariidha, kan namatti toludha. Kanaafuu galatoomi jennaan. YouTube qabaa, subscribe hedduullee qabaa, nama beekamaadha Oromoon hedduun sirri beeti. Kanaafuu like godhaafi YouTube isaa seenaa subscribe godhaafi. Kanaaf itti aansuun ammoo kan isinii qopheessee viidiyoo taanu laalla walumaa. Okay, let's go. Oh my God! Wow! Like gochuuf hin dandeessa. Guddisu hamilee itti kennu jechuudha. Kanaa ol akka taphattu jechuudha. Kabira viidiyoo seensarraa isin agarsiise keessa mana namaa yoo dhattee teessu jechuudha. Mana namaa yoo dhattee teessu adaba wadaan ijaan lafa qabee ija lafa qabee. Madam. Astaghfirullah. Habibi, kana mee sagalee ol guddisiisee du'an. Mana namaatti ija walii gadi oofana. Itti kennee magiraafoon itti kennee. Allo. Itti kennee. Allo. Hello jedhe annamoo itti sagalee ol kaasiiti yoo mana namaa dhattan sagalee keessan ija keessan qaqqabadhaa jedheen ani sheebaan inni ammoo bilbila ittiin haasa'an sa'ee gurra qabatee hello jedha. Kan magiraafoonii jechuudha ol kaasanii silaa sagalee ol kaasanii dubbatanii inni ammoo haloo jedha. Viidiyoo kana itti irra deebi'uu laalla sheebaan waan nama kolfisiisuuf jechuudha. Sheebaa.
Video ada lagate. Video tano mo. Ijoollee Oromoo yeroo hundaa isin kaimuun subscribe godhaati ijoollee Oromoo jajjabeessaa akkasuma immoo sirboota Oromoo ta'ee wantoota Oromoo afaan Oromooti irratti hojjetamu kamuu jechuudha. Sillee haa jibbisiisuu seenii subscribe godhee bakka afaan keetii guddatuu qaba jechuudha. I can obey. And you feel my take. I can't see my play. It's a top feel a take. Oh my ego laser. Money sanjal chisu. Juftira ma haris no koru. So kanaafu warroonni haganumaan daawwatan baay'ee galatooma nu jajjabeessaa like gochuun sirba kana qophii guyyaa irraa kanaaf like meeqa barbaachisa akka laaltee like godhi nama tokko hamilee itti godhaarta jechuudha yoo like gootee nama tokko hamilee itti godhaarta jechuudha kanaafu hamilee waliin godhuu haa barannu qophii gargaraalee isinii qopheessee dhiyaadhaa oo jajjabina nu jajjabeessitan jechuudha anis hamma danda'een isin bira daawwachuu barbaada isin nu bira daawwadhaa yaada keessan karaa koomentiitiin namaa ibsaa namni tokko haa jabaatu yoo feete hamilee itti kenni yoo inni ammoo jabaatee onnaa ibidda ta'uu jettee fakkeenyaaf jabaatee mul'atu yoo yaada itti kenni kanaas haalli inni ittiin deemaa jiru kun baay'ee bareeda yoo ta'e bareeda jedheen waan mistake adda addaa jiraachuu danda'a kanaafu waan kana isinii qopheessee guyyaa irraa daawwachiiseera waan na baana turtanii baay'ee galatooma isin jaaladha.